Baamiyaan kun akka kaansariin nutti hin dhufnellee dhorkuu waan danda'u jechuudha wanni kun. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Arras viidiyoo yuutuubaatiin walitti deebinee jirra jechuudha yeroo dheertuu booda. Viidiyoo arraa tana keessatti akkuma barame waan barbaachisaa ta'e waan isin fayyadurraa haasofne jechuudha. Saniifuu warreen chaanala kana faaree taatan ammaan tana chaanala kana subscribe godhaa. Viidiyoo tanaas like godhaa, shares walii godhaa jechuudha. Viidiyoon tun akkuma TikTok irratti ilaalamtu sanitti asirratti akka nama hedduu bira geessu godhaa isiniin jechuu fedha jechuudha. Kanatti aansuudhaan wanni nuti ilaaluu deemnu har'aan tana waa'ee fruitii yookaan vegetable takkaa ta'e jechuudha. Akka fruitiittis ni fayyadamna, akka muduraa fi kuduraatti illee ni fayyadamna jechuudha. Kunis kunoo waan kana jechuudha. Yoo isin mul'ate waan kana jechuudha. Ni beektanii okra jaaniin afaan faranjoonni lady fingers ni jaaniin baamiyaa jaaniin jechuudha. Afaan akkasi beekan jechuudha. Baamiyaa afaan Oromootii fi afaan Arabaatii fi kana kanaan jechuudha. Biyya keenya keessatti baamiyaa jedhamuun beekamaa jechuudha. So waan kanarraa haasa'uu dhufne jechuudha har'aan tana. Wanni kun wanni asitti argitan kun iccitii waa hedduuti jechuudha. Waa hedduudhaaf dawaadha jechuudha. Dawaa hedduudha of keessaa qaba. Indoom silaa faayidaa isaa kana bartanii guyyarraa nyaata nyaattan keessatti idaatan jechuudha waan kana. Waan safaaxaatti miti jechuudha. Kunis waan qorannoon deeggarame jechuudha. Osoo viidiyoo tanaa jee waan tan ta'in waan qorannoodhaan deeggarame irratti dhaqqabamee jiru jechuudha. Faayidaan waan kanaa qaama keenyaaf kan walii galaa jechuudha. Saniifuu har'aan tana faayidaa waan kanaa takka takkaan laalla jechuudha. Amma dura waan kanarraa viidiyoo dalageetiin ture. Kunis akkaataa itti waan kana fayyadamtanii rifeensa keessan itti laaffistan jechuudha. Viidiyoo san gaman irratti argachuu ni dandeessanii hono. Kunis okraa fayyadamtanii akkaataa itti rifeensa keessan itti luuccaa gootan jee kanarraa dalageetiin ture jechuudha amma dura. Ammaan tana immoo waan kana rifeensa qofaaf osoo hin ta'in walumaa galatti yoo isa kana nyaanne maal akka harkaan sallaalle jechuudha har'aan tana. Saniifuu wanni kun akkumaan isiniin jee okraa yookaan lady fingers jaaniin baamiyaa kuni nutrientii kaaloorii xiqqoo qaba jechuudha. Kaaloorii xiqqoo qaba, nutrientii yookaan soorata hedduu of keessaa qaba jechuudha wanna kun. Soorata kanneen keessaa vaayitaamin C of keessaa qaba. Vaayitaamin C isa keessa jiru kun immoo yeroo nyaannu akka qaamni keenya dhukkuba ifirraa dhorkuu danda'u godha jechuudha. Immunity yookaan dhukkuba ofirraa dhorkuu qaamaa keenyaa ol kaasa jechuudha wanni kun. Vaayitaamin C isa keessa jiru. Vaayitaamin C qofaa miti. Vaayitaamin K ni qaba. Vaayitaamin K akka dhiigni keenya ititu gargaara. Keessaafuu yeroo muramne yeroo waan garaagaraa akka dhiigni ititee dafee akka dhiigni nurraa yaa'ee hin dhumnes ni gargaara jechuudha. Vaayitaamin K waan kana keessa jiru ammaas lafeedhaafis hedduu takka gaariidha jechuudha. So nutrientii fi kaaloorii xiqqoo fi nutrientii yookaan soorata hedduu of keessaa qaba jechuudha wanni kun. So faayidaalee isaa tan biraa lakkoofneetii waliin laalla. Faayidaaleen isaa tan biraa keessaa takkaffaan sukkaara dhiiga keenya keessa jiru to'ata jechuudha. Yookaan control blood sugar jennaan. So qorannooleen hedduun baamiyaan kun akka sukkaara dhiiga keenya keessa jiru to'atu ibsan jechuudha. Kana jechuun yoo dhukkuba sukkaaraa qabaannellee ni to'ata jechuudha. Warroonni dhukkuba sukkaaraa qabdan fudhadhaa jechuudha yoo ta'an ta'in yoo dhukkubni sukkaaraa nu dhufuu deeme yookaan dhukkuba sukkaaraattis yoo qabaateen akka sukkaarri san nutti ol hin kaane waan godhu jechuudha kun. Saniifuu control blood sugariidha jechuudha yookaan sukkaara dhiiga keenya keessa jiru to'ata jechuudha faayidaan isaa takkaffaa. Lammaffaa baamiyaan kun dubartii ulfaatiif hedduu takka barbaachisaadha jechuudha. Dubartii ulfaa yookaan pregnant mother'idhaaf hedduu takka faayidaa qaba jechuudha. Kunis faayidaan isaa baamiyaa bishaan isaa
birciqoo takka guyyaatti dubartiin ulfaa qabdu yoo dhuyde fooleetii isii barbaachisu guyyarraa parsantii 15 irraa argatte jechuudha. Fooleetiin immoo ilmoo garaa keessa jirtu irratti dhukkubni adda addaa akkan uumamne waan godhuudha jechuudha. Fooleetiin kan dubartii ulfaatiif hedduu takka barbaachisaa ta'e jechuudha. Faayidaan isaa kan lammaffaa kana. Kan sadaffaa niwutirishina yookaan soorata hedduu of keessaa qaba jechuudha. Akkuma amma dura isin himte. Baamiyaan niwutirishina yookaan soorata hedduudhaan kan badhaadheedha. Sooratoota kanneen keessaa takkaffaa vaayitaamin C ni qaba, vaayitaamin A ni qaba, maagneeziyamii ni qaba, fooleetii ni qaba, vaayitaamin K ni qaba fi vaayitaamin B6 illee ni qaba jechuudha wanni kun. Waan soorata safaadhaati miti jechuudha. Vaayitaaminoota dila kana waan tokkichaa kana keessaa arganna jechuudha. Afuraffaan immoo faayidaan isaa faayidaan baamiyaa kanaa ka afuraffaa faayidaa guddoodha jechuudha. Kunis baamiyaan kun akka kaansariin nutti hin dhufne illee dhorkuu waan danda'u jechuudha wanni kun. Kun egaa waan safaadhaati miti kaansarii illee akka nutti hin dhufne durseetii nurraa dhorka jechuudha. Kunis egaa antioksidantiin baamiyaa kana keessa jiru waan kaansarii nutti fidu yookaan firii raadikaala wanta jedhaniin san nurraa dhorkuudhaaf gargaara jechuudha. Nurraa faayitu godheetii nurraa dhorka jechuudha akka kaansariin nutti hin dhufne firii raadikaalota kana. Durseen nurraa dhorka jechuudha. Yoo waan kana fudhanne kaansarii illee nu qabu jechuudha. Kana malees dhukkuboota gurguddaa akka dhukkuba onnee, stroke yookaan faalijii, dhukkuba sukkaraa kanneen illee nurraa dhorka jechuudha. Yoonuma baamiyaa kana kan soorannu ta'e guyyarraa. Akkumaan isin hime baamiyaan kun faayidaalee hedduu qaba. Faayidaalee isaatis akkumaan amma olitti isin hime kana. Waan kana akkamiin fudhanne yoo kan jettan taate takkaffaa bilcheessanii nyaachuu ni dandeessanii nyaatatti hidhaatanii jechuudha. Guyyarraa nyaata keessatti hidhaatanii nyaachuu ni dandeessanii. Lammaffaa immoo bishaan isaa oowwiftanii akkuma viidiyoo irratti argitan booyil gootanii bishaan isaa san ganamarraa dhuguu ni dandeessan jechuudha. Yookaanis akkanumatti jiraa isaa kana irraa dhiitaniiti illee yoo nyaatan hedduu takka isiniif fayyada jechuudha wanni kun. Saniifuu akkanatti fudhachuu ni dandeessanii waan hedduu takka faayidaa qabu jechuudha. Kan namni keenya hin beekne kan garuu waa hedduudhaaf gargaaru jechuudha wanni kun. Saniifuu baamiyaan kana fakkaataa tana booda baamiyaa gisee nyaatan faayidaalee isaa tana yaadaa akka nyaataniin barbaada jechuudha. Saniifuu viidiyoon teenya taaraa tana fakkaatti. Viidiyoon tun yoo isin taate sheer walii godhaa nama hedduu biraan gahaa. Laayikis godhaa. Laayikiin hedduu takka barbaachisee chaanaala kanaas sabiskiraayib godhaa jechuudha. Hanga viidiyoo barnootaa tan biraatiin walitti dachaanu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isin jaallattan hundaa'aa.